Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenya Sooraa Galataa luba Saamu'eel akkasumas obboleessa keenya Daagum Gammachiis abbootii armootii dargaggoonni dargaggeettiin oobdii mana waaqayyoo kana keessatti guyyaa sanbataa waaqayyoo maa keenyaa sanu uumee sanu gargaaree galateeffachuudhaaf iddoo kanatti kan argamtan maatiin Faayisaa addunyaa hundumti keessan akkam bultanii akkam yoo nageessanii akkam turtanii ameen. Waanni keenya gooftaan keenya Faayisaan keenya tikseen keenya utuu nun dagatiin utuu nun hin irraanfatiin hamaa baay'ee hundumaarraa nu eegee guyyaa qorumsaa keessa nu dabarsee guyyaa dhiphinaa keessa nu dabarsee umurii keenya irratti umurii gaarii nuuf kennee yeroo kana fuula isaa dura teenyee qalbii keenya akka jijjiirrannuuf dubbii sagalee isaa akka barannuuf kan nu fayyame waaqayyo abbaan keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isaa kan hin daganne haati keenya gara laafettiin keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ishee yeroo hundumaatti kan galateeffameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Akka eeyyama waaqayyootti guyyaa irraa waaqayyo kan nu barsiisu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 gubbaarraatti mata duree godhannee waliin fudhannee waaqayyo nu barsiisaa dubbii sagalee isaa nutti himaa nu qajeeshaa nu sirreessaa kallattii nutti agarsiisaa cubbuu keenyaaf dhiifama akka barbaadannuudhaaf humna nuu kennaa jabina nuuf ta'a. Kanaaf sagalee waaqayyoo gidduu keenyatti argame hunduma keenya akka nu barsiisuuf eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti walitti qabadhaa. Badhaadhummaa ofii keessanii eessarratti walitti qabadhaa jedha sababa waaqayyoo waaqa irratti walitti qabadhaa. Tarii badhaadhummaan kun yeroo hin ilaallu maal nutti fakkaata laa? Badhaadhummaa jechuun maal jechuudha? Kan nuun beennu kan nuyi ittiin jiraannu kan yeroo hundumaa jireenya keenya biyya lafaa kanaa wajjin adeemu qabeenyaa ta'uu danda'a, beellada ta'uu danda'a, biqiltoota ta'uu danda'a, midhaan qonnee galchannu ta'uu danda'a, maallaqa nuun harka keenyatti ittiin hojjennu kana ta'uu danda'a. Badhaadhummaa isa kana isa biyya lafaa kana ittiin jiraattan ittiin deddeebitan jireenya foon keessanii ittiin raawwattan kana eessarratti walitti qabadhaadha? Waaqa irratti walitti qabadhaadha. Wanti lafa kana irratti ittiin jiraannu tarii samii irratti nu gargaara. Akkamitti nu gargaara? Maallaqi har'a nuun biyya lafaa kana irratti ittiin daldaallu midhaan qotannee galchinu kuni biqiltoonni nuuni dhaabnee geessifannee firiisaa nyaannu kuni kan lafarratti nyaannu kun kan lafarratti ittiin daldaallu kun kan lafarratti ittiin walii keenyaaf dhaabbannu kuni waaqa irratti darbee nu gargaara kan jedhu kana bifa amantiidhaan ilaalla, bifa hafuuraatiin ilaalla. Wanti foonii lafarraatiin daldaallu yookiin ittiin jiraannu kuni kallattiidhaan waaqa irratti nu gargaaru. Garuu bifa amantiidhaan akkamitti akka inni nu gargaaru dubbiin sagalee waaqayyoo guyyaa irraa nu barsiisa sababa waaqayyoo. Kanaaf badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti iddoo biliin yookiin daanoon hin nyaanne hattuunis hin hanne achirratti walitti qabadhaa jedha. Mee fakkeenya sooressicha gowwaa tokko waliin ilaalla. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 16 kaafnee hanga 21tti yoo ilaalle jecha kana walumaan dubbifanneetiti kanarratti waa'ee qabeenyaa lafarraa waan nuun qabnu kuni samii irratti akka nu gargaaru fakkeenya kana fudhanneetiti
sagalee waaqayyoo waliin baranna. Inni akka jedha kunoo namni sooressi midhaan isaa baay'ee toleef tokkotu ture. Inni midhaan koo lafa itti galfadhu hin qabu maal godhu jedhee of gaafate. Akkanas godha gombisaa koo hundumaa jiksee midhaan koo hundumaa mi'a biraatti akkan itti naqadhu guddisee nan ijaara. Ofiinis yaa namummaa koo waggaa baay'ee kan si ga'u waan gaarii hundumaa lafaa qabda. Amma egaa himma hin qabaatin taa'i nyaadhu dhugi gammadi haara galfadhu jedhe. Namichi kuni nama isa nuun beennu qonnaan bulaasa jennudha. Nama maasii isaa irratti biqilaa facaasee waaqayyo biqilaa inni facaase firii inni facaase kana tolchee fi firii isaatti nama gammadee nama midhaan isaa toleef tokkotu ture jedha namichi kun. Jecha kana waaqayyootu fakkeenyaan saboota Israa'eliin barsiisaa ture. Waa'ee qabeenyaa biyya lafaa irratti, waa'ee dhaala biyya lafaa irratti, wanta nuun ittiin jiraannu irratti waaqayyo saba Israa'eliin fakkeenya kana fudhatee ittiin barsiisaa ture. Namichi kun midhaan isaa waan baay'ee tuleef baay'ee hin gammadee jedha. Midhaan koo kanas maalitti galchadhu jedhee akka nama foonii tokkotti yaadu jalqabe. Laala akka nama foonii tokkotti yaadu jalqabe. Yaanni isaa yaada waaqayyoon keessa jiru mini hubachaa deemnu akka nama fooniitti yaaduun tarii nu miidhamoo nu gargaaraa jennee yaaduun nurra jira. Gaafa midhaanni keenya nu tolu gaafa nuun barannee barumsa keenyaan sadarkaa guddaa geenyu barumsa keenya keessa faayidaa keenya keessa qabeenyaa keenya keessa biizinesii yookiin daldala keenya keessa waaqayyo jira jennee waaqayyo wajjin pilaanii baasuun nurra jira. Abboonni keenya maal jedhu yoo waaqayyo jedhe jedhanii yeroo isaanii dubbatan nan dhagaa. Yoo waaqayyo jedhe boor kanan godha iftaan kanan godha. Yoo waaqayyo jedhe midhaan koo yoo naa tole kanan sii godha jedhanii wareega yookiin waadaa yeroo isaan galanii mana qulqullummaa keessatti waliin barachaa guddanne saba waaqayyo. Namichi kun isaan kanarraa adda saba waaqayyo. Midhaan koo naa tole jedhee akka yaa nama foonii tokkotti gombisaa qabu hundumaa jiksee midhaan xixiqqoo keessa jiru qodaa biraatti naquudhaaf karoora yookiin pilaanii baafachuu jalqabe saba waaqayyo. Pilaanii waaqayyo keessa hin jirre pilaanii gaarii ta'a. Karoora nuun baafannu karoora nuun waaqayyo keessa hin jirre karoora gaarii ta'a. Namichi kun akkuma jedhetti gombisaa isaa xixiqqoo jiksee gombisaa guddaa kan midhaan isaa tolfatee midhaan isaa toleef qopheeffatee jedha. Erga midhaan kana gombisaa guddaa kanatti naqee yaa namummaa koo jedhe. Hamma bara baay'ee kan siif ta'u argatteetta gammadi boqodhu haara galfadhu taa'i nyaadhu jedhe. Pilaanii isaa baay'ee gaariidha namatti tola. Garuu waaqayyoo keessa hin jiru. Waaqayyoo keessa hin jiru. Waan hojjenne irratti pilaanii baafachuun gaariidha. Qabeenyaa keenya saalaan qabachuun gaariidha saba waaqayyoo. Qabeenyaan sun waaqayyo yoo keessa jiraate irra gaariidha sanuun pilaanii baafnu. Kan waaqayyo yoo ta'edha qabeenyaan keenya kan inni nuuf eebbifamu. Maallaqni keenya midhaanni keenya yoo waaqayyo keessa jiraateti isa nuun karoorsine caalaa eebba argata. Barakaa argata. Nagaa argata. Ilaala qabeenyaan addunyaa kanaadhaaf jeequmsa guddaa ta'eera saba waaqayyo. Qabeenyaan nagaa midhatoo hin taane jeequmsa guddaa ta'eera. Jeequmsa kana akka inni finne waaqayyo keessa jiraachuun barbaachisaadha saba waaqayyo. Addunyaaf addunyaa namaaf nama abbaaf ilmoo haadhaaf ilmoo kan walitti naqaa jiru keessaa inni tokko warra addunyaa kanarratti qabeenyaadha saba waaqayyo. Akka hin taanetti ilaaluudhaan karoora hin taanetti baafachuudhaan waaqayyoo isaanii keessatti qabeenyaa isaanii irratti waamuu dadhabuudhaan yeroo qabeenyaan abidda ta'utu jira saba waaqayyo.
yeroo nuun orree keessaa deemnutu jira sababa waaqayyootu nuun aaratti hin galfatin hojjennee itti dadhabnee yeroo inni boqonnaa nuun laannetu jira sababa waaqayyo isa kana nu barsiisarra wangeelli isa kana nu barsiisarra waaqayyo yeroo kana waaqayyo waaqarra taa'ee nama qabeenyaa isaa kana binaan toleef kana hin argatu ree jira yaa namicha gowwaanana edana lubbuun keessi jalaa fudhatamti innate horte kun eenyuuf taaree jedhe waaqayyo kanarraa maafshu sababa waaqayyo sanamma isinitti muudha yaa namicha gowwaanana yaa namicha sooressa gowwaanana edana lubbuun keessi jalaa fudhatamti egaa innati itti dadhabdee hojjette kun eenyuuf ta'a jedhee waaqayyo waan inni karoorse kanarraati karoora isaa kanarraati namichi kun waan itti dadhabbii isaa kanarraa utuu aaratti hin galfatin utuu ittiin boqatin utuu ittiin jiraatin lubbuun isaa keessaa ba'e kan akkam taaneef kan waan hojjennu irratti waaqayyo keenya waammachuun nurra jira sababa waaqayyo maaliif jedha namni badhaadhummaa ofiisaatii tuullatee waaqa biratti tuulamaa hin ta'u yookiin akkas hin ta'udha namni badhaadhummaa ofii keenyaas biyya lafaa kana irratti tuullanne kun yoo waaqayyo keessa hin jiru ta'e waaqayyo biratti gatii hin qabu isa jedhudha kanaaf waan hojjenne waaqayyo akka nu eebbisuudhaaf waan hojjenne kana akka nuun itti gammannuudhaaf waan hojjenne kanatti akka boqonnuudhaaf maal gochuun nurra jira inni jedhu gaafii ta'utu nurra jira sababa waaqayyo maal gochuun nurra jira waaqayyo mana koo akka eebbisuuf kiisii koo keessa birrii akka inni taa'u yookiin maallaqni akka taa'u barakaa yookiin sugaa akka argatuuf waan hin hojjedhee akka itti gammaduuf akka itti boqodhuuf maal gochuun jira jennee bifa amantiidhaan of ilaaluun nurra jira sababa waaqayyo of gaafachuun nurra jira furmaanni isaa maanni jennee barbaaduun nurra jira seera waaqayyo dhaggeeffachuun nurra jira dubbii sagalee waaqayyo dhaggeeffachuun nurra jira akka foon keenyaaf ta'utti deddeebi'uu otoo hin taane akka waaqayyoof ta'utti deddeebi'uu nurra jira sababa waaqayyo yeroo kana ta'u waaqayyo mana keenya eebbaan mallata yeroo kana ta'u jireenyi keenya nagaa argata yeroo kana ta'u waan nuun arganne barakaa argata kaasenaa keenya keessa boorsaa keenya keessa barakaa waaqayyootu guuta mana keenya keessa barakaa waaqayyootu guuta sababa waaqayyo eebba waaqayyootu guuta kanaaf wanti nuun gochuu qabnu inni tokkoffaan waan nuun argannu akka nuuf eebbifamuuf waan nuun irratti hojjechuu qabnu waan nuun irratti kallattii kaachuu qabnu kudhan keessaa tokko mana waaqayyoof kennuudha sababa waaqayyo maal gochuudhaan jedhee wanti nuun argannu akka nuuf eebbifamuudhaaf akka boqonnaa argannuudhaaf akka nuun barakaa argannuudhaaf waaqayyo isa nuun jedhe seera nuu kaa'e kallattii nuuf kaa'e akka nuun ittiin jiraannuuf har'aa boree waltajjii isaarra dhaabbatee kan nutti himu waaqayyo sagalee isaa dhageenyee isa arganne keessaa kudhan keessaa tokko laachuun eebba mana keenyatti fida barakaa mana keenyatti fida isa kana immoo wangeelatu jedha anatu jedha otoo hin taane seera keessa deebii boqonnaa 14 lakkoofsa 24 gubbaaraatii jechi waaqayyo akkas jedha akka waaqayyo isin eebbisutti immoo kudhan keessaa tokko sana geessuudhaan iddoo waaqayyo gooftaan kee maqaa isaa itti waamamutti dhiyeessaa jedha akka waaqayyo siif eebbisuuf kudhan keessaa tokko iddoo waaqayyoon kee waaqa uumaan kee itti waaqeffamu itti waamamu sanatti midhaan kee irraas yoo ta'e maallaqa kee irraas yoo ta'e beelladoota kee irraas yoo ta'e kudhan keessaa gara waaqayyo uumaan kee itti waaqeffamu sanatti geessi yeroo sanaa eebbii jireenya keedhaaf mana keedhaaf hin ta'a jedha waaqayyo isaa kana badhaadhummaa ofii lafarratti otoo taane waaqarratti walitti qabachuun isa kanaadha sababa waaqayyo waan waaqayyo nuun jedhe
waan waaqayyo nuuf kaa'e itti jiraachuun mana keenyaaf jireenya keenyaaf biyya keenyaaf nagaa fiduun isa kanaadha sababa waaqayyo. Eebba waaqayyo argachuun isa kanaadha sababa waaqayyo. Kudhan keessaati namni mana waaqayyoodhaaf kennu waaqayyo duratti eebbifamaadha sababa waaqayyo. Eebba waaqayyo argata. Namichi kun amma namichi sooressi gowwaan kuni yeroo pilaanii baafatee wanta midhaan isaa toleef sana keessaati. Ilaa waaqayyo midhaan koo kana naa tolchite nagaan gumbii kootti akka naqadhutti akka inni jireenya gaarii naaf ta'e ittiin jiraadhutti kan inni argadhe keessaa midhaan hangafaa siif hin dhiyeessa jedhee utuu waaqayyo isaa irratti waammatee waaqayyo isaadhaaf dhiyeesseeratee waan argate sana keessaati qabeenyaa isaa kun nama adda biraafis hin darbu. Itti jiraata ture. Eebba waaqayyo argatee dachaadhaan gammadee lubbuu isaatiin itti boqotu ture jechuudha sababa waaqayyo. Kanaaf namicha gowwaa kanarraati akka waan hojjennerraa akka hin dabarre boqonnaa gaarii akka argannuudhaaf waaqayyo isa nuun jedhe kana raawwachuun furmaata guddaa fida sababa waaqayyo. Eebba guddaa fida sababa waaqayyo. Kanuma irratti bilcheessuudhaaf seera Lewwotaa boqonnaa 27 lakkoofsa 30 gubbaarraati midhaan biyyicha keessaa ija mukeetii keessanii yoo ta'e 10 keessaa tokko kan baafamu hundinuu kan kooti. Inni ana waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Laala waa'ee namicha kanaa nutti hima. Midhaan mukeetii keerraa argattu yookiin maasaa keerraa argattu 10 keessaa tokko inni kan kooti waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedha. Isa kana yoo godhe waaqayyo qabeenyaa isaa eebbisa ture. Sababa waaqayyo qabeenyaa keenya akka nu eebbisu hin barbaanna. Kanaafuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffanneetti jiraachuun nurra jira sababa waaqayyo. Sagalee waaqayyoo yeroo nutti himu gurra keenya bannee gurra keenya sammuu keenya waaqayyoof laachuun nurra jira. Baay'ee keenyaadha hojjennee kan baarakaa hin qabne irra sababa waaqayyoo. Hojjennee bakka inni bu'u kan hin agarre baay'ee keenyatu jira sababa waaqayyoo na dabalate. Kallattii nutti agarsiisaara waaqayyo har'a. Furmaata nutti dhiyeessaara sababa waaqayyo har'a. Kanaaf baay'ee isinitti dheeressu barachaa mana qulqullummaa keessatti dhagaa guddanne har'a Daawitii ta'ee bakka nu hin jirru nutti agarsiisa sagalee waaqayyoo. Eessa jirra? Maal fakkaanna? Eenyuuf jiraanna? Jedheetiti dubbiin sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa nutti mul'isa. Kana yoon goonu ta'e maal ta'a sababa waaqayyoo? Waaqayyoo maan keenya illee kanarratti qoraana ilaala jedhe. Qoraana ilaala jedha. Macaafa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 11tti yoo dubbistanii isin 10 keessaa tokko aarsaadhaan ana ni saamtu. Isin saba hundumaa ana waan saamtaniif dhugumatti abaaramtaniittu. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'utti 10 keessaa tokko guutummaan gombisaa kootti galchaa. Ani immoo ittisa bantii waaqarraa banee eebba danuu isin irratti yoon hin dhangalaasu ta'e qoraana ilaalaa jedha. Ilaalaa. 10 keessaa waan argattan duwwaa tokko duwwaa mana kootiif yookiin waaqayyoof aarsaa dhiyeessaa. Eebba danuudhaan waaqarraa bantii waaqaa banee yoo jireenya keessaniif mana keessaniif qabeenyaa keessaniif eebba hin dhangalaasu ta'e qoraana ilaalaa jedhe. Eenyutu jedhe? Waaqayyootu jedha. Waaqayyo jecha tokko jedhee jechi isaa sun hin raawwatu ta'urraa maal ta'a? Laftii samiin kun darbutu caalaa jedha. Abboonni keenya yeroo sagalee waaqayyoo wangeela nu dubbisan hin dhageessu waa isaan jedhan nu baratti. Jechi tokko darbuurraa samiif lafti kun darbuutu irraa caalaa jedhee gooftaan bartoota isaanii. Waaqayyo jedhee hin sobu. Waaqayyo jedhee raawwachuudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Waaqayyo jedhee akka keenya
dudduubatti deemee yaada hin jijjiirratu saba Waaqayyoo. Kana yeroo jedhu hundumti keessan kurnoo baasaan jirtanii kudhan keessaa tokko laachaa jirtanii jedhaan jiru saba Waaqayyoo. Warri kana gootanii manni keessan eebbaan, jireenyi keessan eebbaan, qabeenyaan keessan eebbaan, eebba Waaqayyoo argatee jirtu saba Waaqayyoo. Warri goone garuu kallattii Waaqayyoo irraa akka maqaa jirru ilaallee sagalee Waaqayyootiin bitamne gara sagalee Waaqayyootti akka deemnu Waaqayyo nu barsiisa. Dhuguma ani kudhan keessaa kennee manni koo eebbifameera. Kudhan keessaa tokko kennee jireenyi koo eebbifameera. Maallaqni kaleessa walitti qabachuu hin dandeenye har'a walitti qabadheera. Jireenyi koo nagaa argateera. Manni koo barakaa argateera. Kan jedhanii dhugaa bahan jiru saba Waaqayyoo. Waaqni isaaniin gargaaree nuunis nu gargaara. Waan isaaniif barakaa kenne nuufis barakaa kenna. Kanaaf yoo itti jiraanne fayyina arganna. Yoo itti jiraanne ta'e garuu akkasuma murtiin isaa gadheedha saba Waaqayyoo. Murtiin isaa gadheedha. Kanaaf itti jiraachuun sagalee Waaqayyootiin deddeebi'uun baay'ee gaariidha. Badhaadhummaa ofii keenyaa inni lammaffaan akkamitti samii irratti walitti qabanna yaa saba Waaqayyoo. Inni tokkoffaan egaa kudhan keessaa tokko kennuudha jennee akkuma waliin nageenyeedha. Badhaadhummaa ofii keenyaa Waaqa irratti akkamitti walitti qabanna. Waaqayyoo badhaadhummaa ofii keenyaa kan lafa irratti hojjenne akkamitti Waaqa irratti walitti nuu qaba. Inni lammataa rakkataa yookiin dadhabaa yookiin deegaa gargaaruudha. Sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa baratama malee jecha kanaan dura waliin baranneera saba Waaqayyoo. Wangeela keessaa wanti nuun hin baratin hin jiru ammarraatti. Irruma deebinee yaadannee, irruma deebinee barannee, irruma deebinee shaakalleetiti sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa haaraadhaan deddeebi'aa jechuudha. Kanaaf namni rakkataa gargaaru, namni deegaa gargaaru, ana Waaqayyoon akka gargaaree ta'uu isaa beekaa jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isa kanattis Waaqayyo akka inni gammadu, isa kanarratti Waaqayyo badhaadhummaa ofii keenyaa Waaqa irratti akka inni nuu qabu wangeela qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti ragaa beera saba Waaqayyo. Iddoo baay'eetti nuu himeera saba Waaqayyo. Kanaaf Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 16 gubbaarraati waan gaarii gochuun waan qabdan warra kaaniin ga'uu hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasii jaallataa jedha. Waan qabdan minaan yoo qabaattan minaan, maallaqa yoo qabaattan maallaqa, uffata yoo qabaattan uffata, qabeenyaa biyya lafaa kana ittiin deddeebinuun beellada yoo ta'e beellada, warra hin qabneen ga'uu baraa, gargaaruu baraa. Waaqayyo aarsaa akkasii, gocha akkasii jaallataa jedha Waaqayyo. Yeroo kana boonu badhaadhummaa ofii keenyaa lafarratti iddoo daanoon nyaattu otoo hin taane, iddoo hattuun hattu otoo hin taane, iddoo biiliin nyaattu otoo hin taane, Waaqa irratti galmee qulqullootaa iddoo biiliin hin nyaanne, hattuun hin hanne, takkaa barreeffameenaan deebi'ee kan hin banne galmee qulqullootaa irratti walitti qabannaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Namni mana Waaqayyoo hin barbaanne hin jiru. Mana jireenyaa sana namni hin barbaanne hin jiru. Waaqayyoo wajjin jiraachuu namni hin barbaanne hin jiru. Gammachuu bara baraa namni hin barbaanne hin jiru. Kanaaf gammachuu sanarraa qoodachuudhaaf, Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf, iddoo qulqullootaa jiraachuudhaaf, iddoo haati keenya dubaroo Maariyaam jiraatte jiraachuudhaaf rakkataa yoo gargaarree warra sanaa wajjin jiraannaa jechuudha. Deegaa yoo gargaarree Waaqayyoon akka gargaarreetti jechuudha saba Waaqayyo. Yeroo kana goonu badhaadhummaa ofii keenya samii irratti walitti qabachaa jirra jechuudha. Inni kan biraan Luqaas 12 lakkoofsa 33 gubbaarraatii Waaqayyo yeroo biyya lafaa kana deddeebi'ee barsiisaa ture namoota saduukaa bu'uu barbaadaniin yeroo inni wanta kana ajaju tokko argina.
qabeenyaa keessan gurguraa warra dadhabaafis gargaarsa kennaa korojoo hin moofofne badhaadhummaa uma hin qabne waaqa irratti iddoo hattuun hin hanne biiliinis hin balleessinetti walitti qabadhaa jedha. Yaa qabeenyaa keessan kan qabdan illee yoo jiraate gurguraatiiwwa deegaa yookiin rakkataadhaaf gargaaraa isa beelee nyaachisaa isa dheebote obaasaa yeroo kana gootanii badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti walitti qabattu jedhe. Kana irratti namtichi tokko wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 21 gubbaa irratti yaa gooftaa jireenya bara baraa argachuudhaaf si duukaa bu'uun barbaada. Si duukaa bu'uudhaan maal gochuun irra jira yeroo jedhu abboommi kurnan eeddeettaa abbaa kee haadha kee kabajjeettaa jedhee yeroo inni gaafatu kana ijoollummaa kootii kaasee raawwachaa ture jedhe. Gaariidha erga kana raawwatte erga abboommi kurnan seedde erga abbaa kee haadha kee kabajje erga hin ajjeefne hin hanne ta'e gaariidha. Garuu waan tokkotu si hafee jira. Na duukaa bu'uudhaaf mootummaa waaqayyoo argachuudhaaf waan tokko si hafee jira jedhe. Innis akkuma namicha duraa sooressa gowwaa jenne kana innis sooressa ture. Namichi kun namni waaqayyoo wajjin haasaa jiru kun nama sooressa ture. Waan tokko si hafee jira wanta sana raawwadhu na duukaa bu'i mootummaa waaqayyoo argatta jedhee gooftaa Yesuus yeroo inni jecha kanatti himu dhaqi waan qabdu hundumaa gurguri rakkataadhaaf hiri kottu na duukaa bu'i ittiin jedheen. Yeroo sana badhaadhummaa ofii keetii waaqa irratti walitti qabattaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namicha sooressa gowwaa kanatti yeroo himu namtichi sun qabeenyaa isaa ilaalee badhaadhummaan ofii isaatii iddoo foon isaatii jiru jira waan ta'eef kana gochuu dadhabee fuula waaqayyo duraa baqatee jira. Waaqayyo kanarraa nu oolchu saba waaqayyo. Ammam keenyaan arrammatu waaqayyo kee waan qabdu hundumaa gurguri mana keessa ta'u qabeenyaa keessa ta'u ijoollee kee dhiisitii na duukaa bu'i badhaadhummaa ofii keetii waaqa irratti walitti qabattaa mootummaa waaqayyo yeroos kan keetiitu nuun jedhee qormaata guddaadha saba waaqayyo. Akkamitti qormaata guddaa ija fooniitiin qormaata guddaadha saba waaqayyo. Ija maaliin jedhe ija fooniin ija nuun biyya lafaa kanarratti ittiin deddeebine waa'ee foonii ilaallu baay'ee rakkisaadha. Chaalenjii guddaadha. Garuu ija hafuuraatiin yoo deddeebina ta'e hafuuraa waaqayyoo wajjin jirra ta'e yaanni keenya hafuurri keenya lubbuun keenya waaqatti hidhamteerti yoo ta'e sagalee waaqayyootti hidhamteerti ta'e kun homaa miti. Kun anaaf homaa miti. Sababiin isaa qabeenyaan biyya lafaa kun amma fedhe yoo ittiin danda'alle amma fedhe yoo qabaanne mootummaa waaqayyoo nu dhaabsisuu hin danda'u. Sirrii moo sirrii miti saba waaqayyoo? Kanaaf qabeenyaan nu qabnu kuni utumaa laqaan hin bitatu ta'e mootummaa waaqayyoo nu dhaabsisuu hin danda'u. Kanatti amanna yeroo hafuuraa wajjin jiru. Garuu bakka yaadni keenya jiru yaada foonitti hidhamna yoo ta'e jecha kanatti jiraachuu dadhabne mootummaa waaqayyoo isa bara baraan gammachuu bara baraa qabu yaaddoo hin qabne rakkina hin qabne dhiphina hin qabne beela hin qabne dheebuu hin qabne rakkina hin qabne lola hin qabne qorumsa hin qabne yeroo hundumaa gammachuu yeroo hundumaa faarfannaa yeroo hundumaa jiraachuu isa sana filanna. Kanaaf adaraa saba waaqayyoo ana dabalatee guyyaa irraa waaqayyoo nu barsiisaa isa nu barsiise kanatti jiraanne badhaadhummaa ofii keenyaa waaqa irratti walitti haa qabannu. Badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti walitti qabadhaa. Waaqa nu barsiise, waaqa nu gorse, waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoof galannaa ta'uu waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa.
Waaqa barsiifatee waaqa nu gorfatu gara guddaan haa ta'u obboleessi keenya guyyaa irratti egaa akka gaariitti wangeela keessaa caqasee bakka wangeelaatiin caqasee egaa akka gaariitti nutti meeraa Waaqayyoo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyoo hunduma keenya dhaaltu mootummaa isaatii nu haa taasisu. Egaa innis waa'ee warroota qabeenya qabanii akkataatti mootummaa Waaqayyoo galuu danda'an jedhe egaa Yesuus Kiristoosis dubbateera. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyoo galuurraa gaalli limmoo beektuuni limmoo isheetti wayyaa hodhan. Uraashee dura abbootiin kottutti kana keessa naa baasee heeru. Maal kana keessa baasuu danda'e keessa keessaa nu ishee egaa yeroo sana baay'ee arginaa. Isaan hin argan isaan bukkee daddabarsu lakka dhuguma hin argaman kana keessa bahuu wayyaa jedhe wangeelli. Meeshaa miti ilmaama akkamitti gaala beektu gaalli baay'inaan gara Sumaalee yookaan gara Affaa jirti mini yeroo mas piikcharii ishee arginu baay'ee guddaadha. Kun akkamitti limmoo kana keessa baati jedhee namni yaada jira. Kanaaf maal jechuudha waan galan hin fakkaatu jechuudha mootummaa shoortiin dagatii isaa sooressi bakka aljana birrii walitti qaba malee barbaadetti nama ajjeesisaa waan barbaadetti nama godha sababa ta'ee fi seeraan ittiin qabatu itti fayyadamnu taanaani akkasuma ta'a jechuudha. Iyyoobis akkasuma sooressa garmalee sooressa baay'ee ture. Isa illee egaa nama Waaqayyoo akka inni ta'uuf Waaqayyoo qoree dhukkuban taanetti gadhiisee raammoon annasaatii horiin isaa dhumtee gaalli isaa ijoolleen isaa dhumanii dhumarratti haati manaa maal jette maalitti waaqa kana kaaddeen duubaati. Maala yoo duute kaaddeen duutu waaqa kana jette. Ani Waaqayyoon hin kaadu jedhee raammoo ishee isa keessa harcaatullee itti deddeebisa boolla isheetti irra wangeelli. Yeroo kanatti dhumarratti Waaqayyoo isa filatee innis hin fayyee indaganaa horiin isaa lamaan abbaazee jechuudha. Baay'isee kennee jechuudha Waaqayyo. Obsa isaa kanaaf jedhee amma obsa Iyyoob. Waaqayyo obsa Iyyoob nuuf kenne jenna garuu nuti obsa hin qabnu biyyi lafaa kuni obsa hin qabdu biyyi lafaa biyya gubiidha sababa taateef jechuudha. Egaa guyyaa irraa akkuma beekamu